Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu fayyaa keessanii naguma. Hordoftoonni kiyya hundi baga jiraattan isiniin jedha. Ani Fedhasaa Taaddasaati. Har'as yaaduma xiqqoo isiniif kennuufan dhufe. Waa'ee iskaamii kana xiyyeeffadheen ilaalaa jira. Iskaamonni akkamitti nama nyaatu, akkamitti jiruu namaa dukkaneessu waan jedhu irratti yaada isinii kennuu barbaada. Tibba darbee waa'ee MNG kaaseen ture. MNG'n asuma magaalaa Finfinnee keessatti ayyama guutuu, ayyama fudhatee, ayyama film production jedhu. Film production and investment jedhu fudhatee gara hojiitti seene. Akkuma hojiitti seeneen immoo uummata saamuu jalqabee jechuudha. Wanti suni akka jalqabeen kan affeerame ana ture. Yeroo inni ilaalu $20 irraa jalqabaa. $20 hanga $400tti kuustaa naan jedhanii. Ani immoo doolaara hin qabu. Kan hin qabu qarshiidha. Maaliif doolaara ta'ee? Maaliif doolaara narraa fudhatu kan jedhu gaaffii gaafadhee namni gaaffii naa deebisee hin jiru. Faranjii hoogganaa kunoo booleetti mana keessatti hojjetanii fooqii guutuu fudhatanii jiru jedhamee waa hedduutu dubbatamee jechuudha. Hayyee jedheen namoota gara sanatti karman, gara sanatti dhiyaatanii ni nyaatamtu waan ta'eef qarshii keessan hin galchinaa kan jedhu deddeebi'ee dubbadhe. Artistoota biyya keenyaatu hundeessee naan jedhani. Artistootatu hundeessee kanaaf ayyama guutuu qabu naan jedhani. Ayyamichas yeroo ilaalu feekii fakkaata. Silumaa immoo investii wanti jedhamu maali? Maalirratti investii godha gaaffiin jedhu yeroo hunda keessa koo waan naanna'uuf hin fudhadhu. Qarshii baasuu wanti jedhu sun naan galuu jechaadha. Akkuma inni gadda isinitti himee waa bittu yoo ta'e waan bittan sana bitachuudha. Tarii waan bittan sana bittanii gurgurtuu either yaada wanta sanaa namootatti gurgurtuu yoo ta'e inni waan biraati. Kanaafuu yoon uffatan bitadha ta'e uffatan bitadha, yoo nyaatan bitadha ta'e nyaatan bitadha. Nyaata sanarraa immoo tarii nama biraatti bifa inni ittiin argatu kan hin beeksisu yoo ta'e maybe koomishiniin naa kaffalamuu qaba jedhee namana. Sababni isaa waa'ee network marketingii har'a miti kan hin beeku tureera jechuudha. Network marketingiin biyya kana keessatti beekamaa miti. Dhiyoodha kan seene. Maal jedhu jarri sirna gurgurtaa kallattii waan jedhu qabu. Warri network marketingii diriirsanii. Sirna gurgurtaa kallattii jechuun warshaan piroodaaktii tokko oomishaa. Piroodaaktii sanaa suuqiitti kenna miti. Ofuma isaa gurgurata. Uummataa fi warshaatu walitti darbaa jechuudha. Kana keessa network marketingiin uumame. Network marketingii jechuun piroodaaktii tokko beeksiftee akka gurguramu yoo goote koomishinii ati argattudha jechuudha. Bakkee keessa deemtee kana bitaa itti beeksifta miti. Siisteema kan hojjetu siisteema sana diriirfatteetu siisteematti diriirfatte keessatti shiyaacii guyyaa yookaan gurgurtaa guyyaa raawwatameen koomishinii argattaa jechuudha. Akkana yoo ta'e amma maaltu barbaachisaa? Bittaaf gurgurtaatu barbaachisa yoo ta'e qarshii wanti hin baasu jiraannaan equivalentii qarshii kootii gatii ani baasee wajjin kan walgitu wanti ani fudhadhu jiraachuu qaba jechuudha. Kanaan ala maalittan investii godhame maaliin fudhadhee gale? Kana qofa miti. Itti kan jettu pilaatfoormiin tokko pilaatfoormii jedhamu kuni bar. Pilaatfoormii akkamitti jetta? Kileentii hannaatu qophaa'ee itti kan jettu kun yeroo dhuftu akka carraa nama ani beekutu
waan sana hojjeta ture. Nama ani beekutu hojjeta. Nama ani beekutu hojjeta. Kanaaf namni sun affeerraa naa godhe. Yeroo naa affeeru $21 qarshii 10,000 fi wayii Itoophiyaa kana kaffaltaa. Isa booda viidiyoo ati guyyaatti ilaaltutu sii kennamaa maal kan jedhu natti dubbate. Actually nama jaalladhuudha fira kooti. Namaan jecha isaa diduu danda'u miti. Garuu wanti sun akka isheen iskaamii taate immoo nan beeka. Goomsa akka isheen taate. Kanaaf anaaf naan mijatu jedheenan. Naan mijatu. Wanni kun sumayyuu si nyaataa of eeggadhu. Qarshii kee dabalteen galchiin jennaan lakki ani qarshii fudhachaan jiraa. Qarshii koo baafachaan jiraa. Akkasoodha naan jedhe. Hayyee ta'ee akkas taanaan itti fufii. Ani garuu kana hojjechuun naaf hin mijatu. Maaliifan akka investi godhuun beekuu jennaan guyyaa guyyaadhaan viidiyoo laaltaa naan jedhe. Hayyee guyyaadhaan hin viidiyoo laala taanaan viidiyoo laaluu kootiin inni naa kaffalamuutu irra jira. Amma waan lama birrii koo ni fudhatu lammaffaa immoo yeroo koo ni fudhatu jechuudha. Viidiyoo laaluudhaaf yeroo ani kennu sun mataansaa waan salphaa miti jechuudha. Kanaafuu maal gochuutu narra jira. Waan kanarraa harka koo sassaabachuun narra jira yaada jedhu kenneefiin dhiise jechuudha. Yaada kenneefiin dhiise. Booda atoon diddee jedhee yeroo baay'ee deddeebi'ee natti dheekkamee nan dideen. Tarii deeggarsi ani godhuuf kan biraallee yoo jiraate gochuurraa kanaaf karaa sobaa nama tokko wajjin iyyuu hiriiruu hin barbaadu. Karaa dhugaayyuu deemsi jiru lakkoofsan qabu. Karaa dhugaa deemuutu nurra jira. Karaa dhugaa deemnee iyyuu milkaa'inni baay'ee ulfaataadha. Karaa sobaatiin akkamitti milkaa'uu danda'a? Kanaaf namni sun qarshii guddaa nyaatame jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa asitti wantani gurra siin buusu tokko immoo jira. Dhaabbattoonni cufaman kun maqaa jijjiirratanii dhufu. Itiikis maqaa jijjiirrattee dhufuuf deema. Itiik isheen jennu kunis maqaa jijjiirrattee dhufti. Kabiraa immoo warri akka MNG kun immoo ABC jedhanii dhufuu danda'u. Maqaa wayii jijjiirrachuu qofa. Uummati keenya silaa karaa dhugaarra deeme hojjedhu yoo jedhan hojii karaa dhugaa ni tuffata. Hojii karaa dhugaa ni tuffata. Hojii karaa sobaa immoo dachee itti nam'aa jechuudha. Karaa dhugaatiin kottu birrii 10,000 jalqabe yoo jette hin jalqabu. Karaa sobaatiin 100,000 jalqabe yoo jette garuu hin jalqaba. Kanaaf tokkoffaa investii waan jedhurraa fagaadha. Birrii investi goota waan jedhu sanarraa fagaadha. Please kanan isin gorsaa. Tole hin jedhina. Hin baasinaa birrii keessan. Inni jalqabaa kana. Inni lammaffaa immoo adeemsa tokkotu jira. Amma butannee keessaa baana warra jedhantu immoo jiru. Tibba darbee nama wayiitu ቤስት ፕላትፎርም እየተባለ jedheen haa erge. ቤስት ፕላትፎርም kan jedhe nama immoo jiratu fi hin jedhe immoo maalii jedhee gaafadheen. Jennaan hin cufama waan ta'eef dafnee bubbutannee keessaa baanuu naan jedhe. Baay'een gadde. Tokkoffaa maaliin butadha dhaqee? Nama fideetti galchee namni yeroo miidhamu ani boqonnaan argadha. Kanaafi warra maafiyaa akkasiirraa fagaadhaa please. Maafiyaadha warri kun. Maafiyaa onlaayinii warri jedhaman jiru. Maafiyaa offlaayinii warri jedhaman jiru. Maafiyaa jechuun warra waan sobaa dhugaa fakkeessitee nama nyaataa ooltu isuma iskaam jennudha. Iskaam jechuun gowwoomsituu jechuudha. Waan iskaamii kanarraa waa xiqqoos ni dubbadha. Yeroo gara keessan dhufan waan isin barbaaddaniin gara keessan dhufu. Onlaayinii hojjechuu barbaaddu yoo ta'e onlaayiniidhaan dhufu. Offlaayinii hojjechuu feetu isin yoo ta'e offlaayiniidhaan dhufu. Lammaffaa hanga baankii keessanitti qoratu birrii qabdu moo hin qabdan.
Yoo isin birriin qabdan ta'e immoo nama qabu moo hin qabu namni sun. Nama nuu fiduu danda'a nama birrii qabu kan jedhuun gara kee dhufu. Sadaffaa hojiin isaanii kennataadha. Baay'eema kennataadha. Homaa si rakkisu. Seera hin qaban. Seera si mudduu hin qaban. Gaafuma hidhattee waaleetiin kee lakkoofsa guddaadhaan guuta. Sitti fakkaata bara. Waaleetiin kee maybii qarshii guddaa qarshii 100 doolaara 100 doolaara 200 jedhameen waaleetii kee irratti lakkaa'uu danda'a. Garuu lakkoofsa homtuu hin jiru. Karaa lama hojjetu isaan. Karaa tokko qarshii si gashisiisu warra akkasii jiru. Karaa biraatiin immoo hojii si hojjechiifatu utuu hin beekin. Fakkeenyaaf viidiyoo iddoo sitti fidanii akkati viidiyoo sana view gootu godhu. YouTube'ii beeksisu jechaadha. Ati dhuguma jettee aadii achirratti gadhiifamu hunda ilaalaa oolta teessee. Yeroo sana ilaaltu immoo congratulations hin jedhu you have finished maal jedhanii sii fidu. Kabiraa immoo doolaara mana argatteetta siin jedhu. Ana asirratti baasee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Doolaara meeqa hojjedhee akka hin dhabe. Doolaara meeqa hojjedhee akka hin dhabe. Doolaara sobaa jechuudha. Warra qarshiidhaan nama goomsa hirka hin buuneen. Warra yeroo nama nyaatan hirka bu'uuf dirqama kanatti godhe garuu bizinesiin hojii dhugaa jiraayii kan jedhu ilaaluuf jechuudha. Bizinesiin hojii dhugaa onlaayinii irraa hojjetamu jira kan jedhu ilaaluuf utuu hin jaallatiin nyaatamuu qaba. Yeroo koo nyaatamee doolaara 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 hojjechiisanii na jalaa fudhatanii jechuudha. Warra akkasii baay'ee pilaatfoormii kana fakkaatan pilaatfoormii sobaa baay'ee keessa hojjedheera. Garuu anaaf daandiin ittiin waa baradhu naa ta'e. Daandiin ittiin waa hubadhu naa ta'e. Kanaafi wanta san gochuu qabdan karaan dhugaa eessa jettanii barbaaduu fi tun jaallatiin karaa sobaa baay'ee tuttuqxanii keessa darbuu qabdu. Ammaan booda nyaatamu ani. Maaliifan hin nyaatamu sirriitti naa gale. Maal akka isaan barbaadan nan beekaa. Maqaa jijjiirratanii dhufu isiniin jedheera. Maqaa jijjiirratanii dhufu gara keessan. Ammallee dhufu. Waa butannee baana warri jedhanis jiru. Waa'ee qarshii yoo sitti dubbatame dhiisi. Amma maqaa isaanii baay'ee si kaasuu danda'a. Sheeyin kan jettu jirti. Tokkommoo vooyee kan jettu jirti. Vooyee kan jettu jirti. Maqaa adda addaa moggaafataniiti amma deemaa warri jiran. Kan beeksisaa jiru immoo ijoollee keenya. Gaafa achi cufamu immoo boo'uu kan jalqabu isaanuma jalqaba. Amma sheeyin kan jettu sana keessa yoo galtan birrii fuuldura inuma isinii laatti. Dura yoo isin 2,000 ergitan 2,000 numa isinii deebisti. 5,000 yoo isin ergitan 10,000 gootee isinii deebisti. Garuu hundaan baafattan. Booda yeroo isin 100 lakkooftan daqiiqaa gidduutti 100 mututu isin irraa gooti jechuudha. Kanaaf warra akka sheeyin jedhaman kana warra akka vooyee jedhaman kana vooyee warra jedhaman kana kanarraa of eeggadha. Maqaa jijjiirratanii dhufu jechoota geeddaranii dhufu malee eetikuma kaleessaati. Eetikii kaleessaatu ammas maqaa jijjiirratee dhufa. Amma immoo maal jettee dhufti isheen MNG'n kun immoo OBC faayattee dhufuu dandeessi. Maqaa wayii jijjiirrattee dhufti. Kanaafuu walumaa gala